خلينا ريتاتن يوخاو يرو جلقباتي فيديو خنا اغرتن سبسكرايب غداتي ملتو بالبلاسن ابسا فيديو كن نموتي دوبرا كدا كبو فمو لايك غدو هندغتنا وانين دبچو بربادو وانت كشو تكواي هي دبچو بربادا واي هي اللي دبچو هنجال دوغرو اكبر نوتا اسمي qabsoo kaniin eegalee ijoollummaa kiyyaraanii TikTok Facebook irratti osoo hin ta'in carraa biyyaa baanaanis uummata kiyyaaf sagalee ta'uu hin dhiisne haa ta'u malee umriin kiyya xiqqoo ture Facebook gubbaa gaafan ba'u laayifii banadheetiin namoonni hedduun maal na miciyyoon tun maali dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoon ture akkanan turre qalloo xiqqishoota akkan ture Facebook irratti namni na beektan yoo jiraatani giseen dubbadhu miciyyoon tun maali xiqqishoodha Abo galiati wata kan beetu mala soita mal naan jaani namoonni hedduun namoonni keenya takko tokko moraalii namarra deemanii beeytanii koomantiin na barreeffamte hedduun xiqqishoodha maal beeti waa'ee Oromoo aboo teetifu nyaanni teetifu baqa moraalii waan nama tokko barreessaa turanii waa hedduu naan jaani galii deemiti wata kan beetu faanaan jaan osoo naan jaanitti hayyee jeetiin osoo hinaariin osoo hin mufatiin Osman dubbadhu na ajaa'iban dubbii xiyya dinqisiifatanii garuu maali namni akkanaa ilmoo daa'imni xiqqoon tun maali Facebook gubbarratti gaafa saniif namoonni hedduun irra guddaadha namoota aktiivistoota hedduu akka Yaayaa Bashiir Farahaa namoota hedduu keessaan na barreessee na jabeessu ture gaafa namni ati xiqqoodha maali jaanii wanni na jaan isaan jabaadhu aktiivistoota guddaa namoota guddaa manni sinja keessaa na barreessu turani jabaadhu itti fufinaan jaanii na jabeessanii as bira ga'ee wanni asirraa isiniif himuu barbaadu namaan nu arrabse jettanii namaatu nutti dubbateettanii if duuba akka hin deebine yoomillee Facebook gubbarrattis TikTok irrattis agartanii jirtanii gizee hedduu TikTokinis na jalaa gubataa namoonni hedduunis ganna deebisanii na arrabsanii jechoota hin jaamne faan jechoota hin barbaachisne hundanaan jaanii garuu kaayyoo qabaadha kaayyoon kiyya saba kiyya rakkataa kan sagalee hin qabne hanqan dandeenye sagalee dhageessisuu fi waan hin danda'u godhu waan ta'eef namoota na arrabsaniif bikka hin qabu haa ta'u malee kabajaan hin qabaaf hin jaaladhaani gizee hunda wannan isin hin jiru namni hamilee isin cabsuu danda'a namni jecha badaa isin hin jechuu danda'a namni akka hin guddanneef si cabsuu danda'a garuu ati yoo if durri kiyya ifaa guyyaa takka waan nama gammachiisu nin hojjadhaa itti kan deemtu ta'e sarara keetirraa hin maqin ummata kabaju ummata jaaladhu misteeka takkiin immoo badii hin hojjatini karaa keetirra dhaabbattee yoo kanuma deemtu taate qoreenis si oraana ni quftas ni cabxas ol ka'uun keetis si nafu mul'achuun keetis si nafu saniifuu qoree isin waraantus kan isin oraanii qoreen isin oraantullee if keessaa baasa kuftanillee bikka sanitti haftanii manatti waliin deebina bikka kuftan sanii tarkaanfii 3 faa deema tarkaanfii 4 faa deema wanni isin gorsu kan yoomillee abbaan fedhe gizee isin arrabse daranuu isin jabeessuu qaba malee isin laaffisuu hin qabu namni nu arrabse ittanii hamileen isin hin cabin namni nuti dubbate ittanii manatti hin deebin gizee namni isin arrabse daranuu namni si arrabsu jechuun jabeenya jechuun dhugaa dubbachuun arrabni isin jabeessa an akka maakitti arrabni qeeqni isin jabeessa waan hojjettaniirraa 3-5 gootanii hojjechuu danda'uu qabda malee if duuba hin deebiina maaliin isin hin jaa waan biraa hundi keessanuu ni beektanii waa'ee kiyyaa isiniif hin himu garuu obsa qabaadhaa obsi barbaachisaa nama isin arrabsuuf namaan na arrabsee ji'aan takkaa miidiyaa dhiisee hin deemne silaa akka na arrabsanitti miidiyaa kana nama dhiisee deemu TikTokis Facebookas naman irraa galu ture garuu takkaa namaan na arrabsee takkaa namaan na qeeqee namaa bilbilaalee dawwalee akka naan jee na arrabsee jee waan adda addaa waan anan ta'in faas viidiyoo tolchanii Photoshop tolchanii waa hedduu godhanii turan Mubaarak Facebook irranii beektaa garuu hamileen nan cabne hin kufne ammallee hin kufu maaliif hin kufne ni beektanii ifaaf dadhee son ta'in
saba koo abdadhee nin qaba saba nin qaba lammii nin qaba ummata kana abdadhee yoomillee ta'u hojii kana caalaa hojjadhee Oromiyaa ol kaasa wanna gootonni nu kannan hunda maalin isinin jaa gootota kana hunda isaanii agartanii kan lubbuun hin jirres kan lubbuun jiranis hundi isaaniitu asirra jiranii amaanaa gootota kanaa akka maakitti galmaaniin ga'a lubbuun tiyyees baddus wanna fedhee ta'ullee waan sabni wallaahi waadaan isinii gara biyya baqaa keessa jiraadheetiin barnoota gahaa hin argadhee ta'uu danda'a. Kana caala garuu baradhee barnoota gahaa argadhee saba kiyya kana caala wallaahi laazim kana caala saba kiyya yaamsisaa addunyaatti illee nin beeysa jeeti yaada yoo rabbiin umri kiyya na dheeresse ganaa bika Oromoon nu qofti ni balleessina jaan Oromoo baay'isuu teenya nuti nama biraa hin barbaadina beekamaa ta'ee fi beekaa ta'ee fi haasawa baree fi miti. Ati waa takka hin beekne ati har'a fooloora hin qabneetu guyyaa takka saba kee hojjetee uummata kan kee ol kaasa waan ta'eef jabaadhaa itti fufaa isinin jaaladha isinin kabaja Oromoo kiyya kana arrabsus kana jibbus hunda keessanuu kana jaalatullee qixa alaabaa Oromootiin isin jaaladha alaabaa Oromoo addunyaa kanarra daa'imandii yoo naa kan ta'e fi alaabaa naa kan ta'e dhugaa wallaahi la'aziim alaabaan fudhadha sababni isaa hiika alaabaa Oromootiin namni hin beekne hin jiru. Alaabaan tun dhiiga baay'ee qabdi. Dhiiga Haacaaluu Hundeessaa as keessa jira. Dhiiga gootota hedduutu as keessa jira. Gana waliif dabarsineetti deemna. Alaabaan hin kuftu. Nuti kufaa alaabaan ol kaati. Yoomillee ta'u alaabaan hin kuftu. Qixa alaabaa Oromootiin saba koo isin jaaladha xiqqaa fi guddaa naaf jiraadhaa galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Mubee haasa'e. Kanumaan jecha barbaada. Galatoomi makii jedhuun dhabeen jechan dhabee fi tokkummaadha makiin. Kanaaf makiyyee waa hedduu sirraa baranne galatoomi. Hundi keessan iyyuu immoo galatoomaa nu boonsitanii ana boonsitanii inni lammaffaan immoo makii Oroo amaanaa rabbiiti. Amaanaa rabbiiti. Amaanaa rabbiiti. Haala danda'ameen gara danda'ameen makiidha. Bakka tokko haala mijeessaati ofitti nuu fuudha. Makii biyya baqaa kana keessaa nurraa fuutan jechuun nu fudhattanii hunduma keenya kanas asii fuutanii adaraa keessan warri ispoonsara ta'uu dandeessan bitaa fi hojjettan bituu fi dandeenya laa bittaan barbaannu makii nu nama dalagataa jirtu bituu dandeessi bittaan barbaannu akka Oromootti akka Galataatti akka siin jabaattutti gara koominiitii Kaanaadaa yookiin immoo gara biraatiin piliis adaraa keessan amaanaa mucaan kun aktiivistii jabduu jedhamuudhaaf dirqama dhiira ta'uu hin qabdu furdaa gootii ta'uu hin qabdu dhiira ta'uu hin qabdu jabduudha walumaan beennaa adaraa keessan waan godhamuufii qabu godhaa fi gara sanatti achi nu fudhaa yeroo akkana jennu wallaahi makii ispoonsara ta'uudha nama tokko amma maqaa rabbiitiin kan kakadhaan nama tokko amma dhiyeessuu nan danda'an. Nam beeka abbaa qabeenyaa maal namaa ta'u jedhu danuun beekaan Ameerikaa keessaa namoota hedduudhaan wal bareen jira. Adaraa makiinuu baasuu hin jedheen baasa laa isan feeneen akka Oromootti akka koominiitiitti kabajaan akka ofitti nuu fuutanii jedheen amaanaa rabbii isin bira kaadhaan kanuma isinitti dhaammachuu fedhaa sidaallee isinatti dhaammachuu hin qabun ture haa ta'u kana hojiirra. Akkanatti akka uummati si jaallatuu fi akkanatti akka kumni 65 taa'ee ilaalu kan godhe si mataa keetii beektee jaalalati Oromummaa keetiif qabduu fi jaalalati Oromoo akka tokkotti ilaaltee ija takkaan ilaaltee jaallattuu fi otoo gandummaa takka keessan seeniin akkasitti uummata Oromoo bakka Oromummaa ija takkaan ilaaltee maqaati quuqama Oromoo dubbattuuf maqaati bakka Oromoo miidhamee bakka sana jirta yoo Oromoon gammadee bakka sana jirta kanaaf beektee kan uummati kumni 65 the first bakka akkasitti tokkoffaa taate. Kabaja argatte ammallee nu jiraadhu ammallee mataa keenya ol qabachiisi ani gama kiyyaan bakka gammachuun eedaayyuu amma yoona kanaan irraan galiin jira baay'ee gammadee baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa ulfaadhuun siin jaa fidii addan ammoo beektaa yaa maybe namoonni addana jala ta'anii si dhaggeeffataa jiranii fi namoonni maakii jala deemtanii maakii arrabsitanii please dhiisaa maakiin maakii tuqamuyyuu hin qabdu rabbi dhugaa waaqaa tuqamuu hin qabdu. Abshiir.
Guyyaa Ayyee tokko Maa kiyya bareedduu kiyya baganaaf gammaddee. Siin jaalladha qashtii dhugaa. Hedduu takkasiif gammade gammachuu keessa darbee kaleessa siitiin gaggabee yoon jedhe nan amanta. Galatoomi bareedduu. Thank you. Maakiyyee ta'u duraan dursee baga gammaddee baga waaqayyo irra si aansee lubbuu teenya baay'ee duraa baay'ee si jaalanna ammas dammoo alf si jaalanna dhugaa waaqayyo ati ija Oromooti fakkeenya Oromooti dhugaa qaalaa taatireenyaa jeenee wad yenee qimam እና ጀቸት ዳባቤት ሰሞነ ብቻ ዋንጀ ዱጋ ኢዳ ቤክ ዱጋ ዋቀዮ እና ገባብሴ ኦሮሞ ኮናፍ ጅራዳኑፍ ጅራዳ ዱጋ እስኒሞ ቶኩማ አካቱማ ፊንዴማቱ ከናን ቶኩታኒ ወላ ሀጉድስኑ ወላ ሀከበጅኑ ገንዱማ ሀዲፍኑ ዱጋ ዋቀዮ ወሮኒ ማኪ ሂንጃለነስ ኦሮሞ ታውሼ ፈኬኛ ፉዳት ኩኖሼ ኢዳ አርክታኒ ኡመተ ኬኛ ካምቢያው ሶት እንደባለሚ Uma jaatami way miliyoona jaatami way ka ishee daawwataa ture. Oromoo tokko haa taanu akkana osoo tokko taanee dhugaa waaqayyo bilisummaan ni dhufti ni bilisoomna gandummaa haa dhiifnu. Nama kiyyeeto warroota qophii kan siif qopheessanis warroota immoo giiftiidhaanis waan adda addaati taafeedhaanis warroota hundumaa Oromooto isin kabaja isin jaaladha nuuf jiraadha. እና ብቻ ምን እንደምልሽ አላውቅም ድንጋጤ ጀቹን ገመቹ ፊናንሱ አዳም ባፈች እንደደበረ ዱጋ ዋቀዩና ሰሞነ በቃ ነው መጭኒ ስፈቴ ዱጋ ዋቀዩ ኤደ በቃ አኒ ገመቹ ገመዴ ቦየም ቤኩ ጋሩ የሮ ጀልቀባት ማኪ ገመቹ ከትረቲም ቦየ ረቢ ገመዴ ነምኒ ገመቹን አኒ ቦየም ቤኩ ዱጋ ዳዋቃ ጋሩ ከሌስ ገልገለ ናም ቦየ dhugaa waaqaan beeku haalatina ana fakkeenya guddaa naaf taate maakin jechuudha waa baay'een ishirratti baradhi dhugaa ijarraa hafi ija diinaarraa nuuf hafi nuuf jiraadhu dammatoo waaqayyo immoo waan yaadde hundaa galmaasiif haa gayu ammas alfalf namni akka keetii kun kumaatamni nuuf haa dhalatu ishee na baay'ee si jaaladha baay'ee sin kabajaa kanuma siin jechuudhaaf seenee gammachuun silaayyuu ibsameen dhumu gabaabsee kanuma siin jedha ammas jabaadhu itti cimi እና ጎፍታን ለፈጅርቱ ሲያገርጋሩ ሲያኤጉ ኦሮሞ ኪያ ሁንዱማዩ ነጋ ዋቅዲ ቢያኑ ባሰ ነጋ አንቢያ ኬኛ ነጋ ሀቡሳ እናና አብስራቱ ሲጀዳሉ ቦቲያ ገለቶሚ ቀሽ ሰላም አለይኩም ባይ ዋና ሴንሲቲቭ ገለቶሚ ወርካት ወሪ ገስቲ ረጅ ለማ ፊለ አከን እንገልችኔ ኦሮሞነ አስጀለጀርታኑ ጀልቀባ ኦሮሞነ አስጀለጀርታኑ እንዲከሰኑ በገገመደኒ እንደ ኸሰኒ ስንን ገልጫ ኦብሳ Ittiyaan Suudaan immoo maakii baga gammadde baga rabbiin darajaa kana sii kenne silaa darajaan kan kee ol ka'ee jiraanni kanaa rabbi ammaas ol si haa kaasu. Ittiyaan Suudaan immoo ammas immoo ijoollee kaa yeroo jirtanu jechuudha. Sagaleen kun jira miti? Ni jira dubbadhu. Ijoolleen kaa yeroo jirtanu hundi keessanuu kan mucaa kana sappoortii gootanii gammachuu si akka kanatti waliin qooddanii kaatanii erga immoo gammachuu si waliin qooddattanii akka kanatti sarpiraayizii gootanii kennaa waan adda addaa kennitanii mucaa kana gammachiiftanii akiraaf duniyaa rabbi sin gammachiisu. Asirratti callisameetii kan kutaadhaan gandaan namni wal qoodaa jiru akka Oromoon tokko ta'e dagalgala barre osoo Oromoon tokko hin taane akka kanatti namni 65 akka kanatti sin daawwatuuni. Ammas wanni daraan dittuu na gammachiisee jiru maa inni yeroodhuma warri kaanillee si fakkeenya fudhatanii dhufanii hanga guyyaa har'aatti ministeera sakamtuu Online galee nama 65 ilaalame. Xaqilaayii ministeerii isa kamtuyyii online kallattiidhaan galee 65 ilaalame. Intalli kun akka kanatti maakii Oromoo likeerdii TikTokii cabsitee likeerdii social media kamiyyuu cabsitee yeroo isin tokkoffaa baate akka kana taatu namni mucaa kana hin dannaqne ati miqqeenyaadha ati keessoon kan keessummiidha jedhanii jarree sirratti hojjetan viidiyoo kan baay'ee tokko na gammachiiseen. Nama fakkeenya taate nama onnee nama seente jechuudhaan si qofee miti Oromummaa keenyatti baay'ee tokko gammanne jechuudhaan maaliif jaalalati ade galgala uummataa Oromoo fayyaa addunyaarra jiru gammachiifte jechuudhaan kanaaf gammachuun kun immoo gammachuu akiraaf duniyaa nuuf ta'uuni nama saba isaatiif dhaabbatee saba isaatiif falmatee uummata Oromoo akka kanatti immoo gammachiisu bilisummaadha rabbi si haa godhu umurii dheeradhu tokkummaa Oromoo immoo itti nuuf hacimu inshallah galatoomi. Maaki diye bagadasi jedhe wallahi lazim bagadasi jedhe sin jedhe wallahi lale Baasa Ageessa. garookii. Wayyaa biifti.
baga dassi jedhee wallaahi gammachuu kee nasiif galee